Jiriin duniyaa kuni carraaka nungatiin guyyaatti firaaka gaafa kaan dhufti ol kaanu nungati yoo sirata baanu gaafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zainuu Tuub baga sa'aatii kana rabbiin isin gaabboleeyyantiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi obboleessi keenya dura suuradhaan nu jalaa dhokataa ture jechuudha. Abdii Raggaasa obboleessa keenya kan amantii kiristaanaa keessaa gara amantii islaamitiitti deebi'e. Obboleessi keenya kuni wallahi eega rabbiiti ummata islaamaa malee waan qabu jechuudha. Yoo har'a mucaa bareedaa san mucaa fuulli isaa akka goobanaa ifu san har'a gurri tokko irraa citee jismiin isaa akkatti gubatee dhume wallahi hedduu qalbii nama cabxi jechuudha. Hedduu tokko qalbii nama cabxi nama boochisaa bakka haamileen nama caba jechuudha. Obboleessa keenya rabbiin nu haa fayyisu wallahi bakkuma jirtanii hundi keessanuu du'aa godhaafi jechuudha. Obboleessi keenya kun dhugaa dubbachuudhaaf hin nafne jechuudha. Qaamni isaa gara mormaa kanaan amaliyaa jechuudha operaasiyoona godhamuu qaba jedhanii akkasitti mallaqni isaaf hanqatee mallaqni hin gayaa hin ta'u jedhan jechuudha kan inni harka qabu. Kanaaf waan kana barreessanii wanni maxxansaniif akka namni gargaaruuf jechuudha akka namni gargaarsa ta'uuf dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko imimmaan qabachuu dadhabee obboleessi keenya har'a ka duraan akkuma keenyatti jismiin isaa nagaa qabu akkuma keenyatti gurri isaa nagaa qabu gurri isaa tokko zayitiidhaan irraa citee jira jechuudha. Subhaanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kuni du'aan garaagarummaa hin qabu jechuudha bakka. Kanaaf ammallee sarjalii yoo ta'e malee jechuudha. Amaliyaa yoo ta'e malee naannoo mormaa kanaa baqqaan fayyaa isaatiif gayaa mitii jedhanii jira waan ta'eef warroonni hakimtoonni jechuudha. Gara biyya alaa kana fa'aa akka deemeetiin yaalamu waan akkasiisantu dubbatamaa jira. Waan dandeettaniin bira dhaabadhaa obboleeyyantii waan rabbiin isin laaffiseen bakkuma jirtanii akka wanti isaa kanarratti waa darbaa fi wallaahi birri 500 Itoophiyaa hamaan taane 200 Itoophiyaa hamaan taane cifii edaate akkuma Oromoon jedhu sun wallaahi 200 namni afurii yoo galchee birrii 800 taati jechuudha. Kuma tokko yoo galchan immoo namni afurii obboleeyyantii kuma tokko yoo galchan wallaahi bar 800 ta'a jechuudha. 2,200 yoo galchan immoo namni afurii 800 ta'a jechuudha. Akkanumatti wal jala wal dabalaa deemti. Kanaafuu obboleessa keenya kana bira haa dhaabannu isiniin jedhaa. Wallaahi waan hamilee nama cabu waan dhugaa rabbii namatti dhagahamu jechuudha. Subhaanallah. Kuni edaa wallaahi haadha manaati jedhee diinummaan isii daangaa dabre wajjin jira jechuudha obboleessi keenya kuni. Akkamitti namni abbaa manaa ofii irratti ka'ee zayitii gadi naqa. Zayitii danfisee harka maaltu fuula isaa kana balleessuudhaaf fuula isaa kanarratti gadi naqa. Jazaa rabbuman namaa kafalaa rabbiin jazaa isii haa kafalu wallaahi. Akka obboleessi keenya gubate kanatti rabbiin osoo akiraan gahin duniyaa tanarratti gubee nu haa agarsiisu namitti san jechuudha. Rabbi isii haa gubu wallaahi haqa godhatti abaarsa jechuudha. Jara na lubbuu namaa akka waan baafteti jechuudha. Rabbuma akka nama gubuu haqa godhatu zayitii danfiftee obboleessa keenya irratti gadi naqxe jechuudha. Gara jabinna akkana obboleeyyan shamarranii. Wallaahi gara jabinna akkanaa kana keessaa baha namoonni koomentii jalatti bakka yoo inni dide zayitii bitadhu yoo inni dide yoo inni akkana ta'e zayitii yoo inni akkana ta'e zayitii jettan jechuudha irra caalan keessa. Kuni gootummaa osoo hin tahin doofummaadha jechuudha. Gara jabina jechuudha. Jabummaa garaa isii mul'isuudha jechuudha malee zayitii bitadhu yoo inni akkana godhe akkana godhiin kuni karaa faallatti wal gorsuun kuni dubartii irraa hin eegamu jechuudha. Gara jabinna akkanaa kana dalaguun dubartii irraa hin eegamu. Rabbiin dhiiratti amaanaa nu kenne. Amaanaa dubartiin laaftudha. Dubartiin nama hin tuqxu hin tuqina. Dubartii jabeessaa jedhee rabbiin amaanaa nu kenne. Amaanaa rabbiin nu kenne itti nu kenne san balleessitan jechuudha. Gara jabummaa keessan mul'iftan jechuudha. Akka dhiiratitti garaa jabaattanii zayitii namarratti gadi naqxan. Subhaanallah.
namoota hedduu jechuudha. Ta'a ilbilleen abbaa manaa isaa qalti. Ta'a ilbilleen abbaa manaa isaa waraanti. Taqaama saalaa albeen irraa murte. Waa hedduu dhagahaa jirra jechuudha miidiyaa kanarratti. Maali gara jabinni akkanaa? Maali doofummaan akkanaa? Hayyumummaan akkanaa maali? Wallaahi billaahi waan nama gaddisiisu jechuudha kun waan nama gaddisiisu. Obboleessa keenya osoo addaan bahanii gargar deemuun jirtuu nagayaan osoo hunduu riskii rabbitu namaa hiraa yoo waltahii dadhaban osoo addaan deemuun jirtu osoo dhugaa walitti himuun jirtu osoo warsirreessuun jirtu osoo namni jidduu jiru osoo haadha fi abbaa ofiitti himachuun jiru osoo yoo haadhaaf abbaan hin jiraatin illee argitanii jaarsatti himachuun jiru osoo dubbii jaarsan gayachuun jiru akkamitti dubartiin oluma kaatee zayitii danfistee nama isaa rafaa jiru isaa of gatee haadha manaati yaa malee homuu hin jiran haadha manaati kabajamtuu malee homuu hin jiran jedhee of gatee innuu sitti of amaneetiniin of gateetiniin rafee jechuudha hirriba. Mee innuu si amaneetiniin osoo akka diinatitti si laale gurbaan kun hin rafu jechuudha ofirraa si eega. Namni diina manaa qabu rafeen bulu jechuudha ofirraa eega. Garuu fira isaa fakkaatte fira fakkaate harisaan simbira nyaate jette Oromoo. Fira fakkaattee obboleessa keenya kana galaafatte ijji isaa takara bitaatuun illee baay'ee tokko miidhamtee bakka ishiidhaan baay'ee hin arguu jedhan ijji isaa tun illee baay'ee miidhamteedha. Obboleeyyan gurri isaa akkuma isin argitan kanatti irraa citee lafa bu'ee jechuudha. Rabbi sii haa dunnisu duniyaa fi akiratti illee abboo akiratti wallaahi osoo akiraa hin geenne duniyaa tanarratti namitti isa rabbiin akkuma isa gubde kanatti gube abboo gube mannummaan hidhaa isii keessa galchan sun irratti gubatte isii rabbi nu haa dhageessisu. Rabbi nu haa dhageessisu akkuma isiin zayitii itti naqxe kanatti wallaahi sila. Rabbiin subhaanallah quraana keessatti nama tokko fakkeenyaaf yoo inni ilkaan irraa cabse jira jechuudha quraana rabbii keessa yoo inni ija si balleesse ija balleesse jira garuu mootummaa adilii akkasii dalagu hin qabnu jechuudha kateessisee nama qallabu malee. Kanaaf garaan nu gubate jechuudha silaa akka isiin daffistee obboleessa keenyatti zayitii gadi naqxe kanatti inshaa Allah zayitiin danfee bootaa isiin ciftutti isillee mataa gadi irratti naqama. Haa argitu laalaa obboleessi keenya laalatee arge kan laayyoo isinitti hin fakkaatin obboleeyyan kee bishaan danfaa wayyaa bar zayitir wallaahi banii namaa zayitiin hin gubini. Rabbi isii haa salphisu haa salphattu. Jiruu duniyaa keessa rabbi isii haa baasu akiraa keessallee rabbi isii haa baasu jahannamiin isii haa seensisu yoo toobattee irraa deebite wallaahi laziim. Subhaanallah maal abboo namni akkana namni gara jabinna akkanaa walirratti dalagu maali hasbun. Subscribe godha like godhamee obboleeyyanti yaa hundi keessa. Fasagraan du'aan oolu jabaaf lafaana jirraan oolu yoo nu gatti mageenya taanu nu gatti yoo sirata baanu sagraan du'aa nama majeessa osuma laala nu baate keessa siraa fayyaa nu soo wallaanu nu gatti yoo sirata baanu. Gadi kahaa mammaraniiti biraa galaan sabbaraniiti wajjiniin bola ammaatiif ilmaanuu nu gatti yoo sirata baanu alayka yaa rabbi.